abadi asima dapat ni. Kau buta kenapa dah kesuma kaba? Gamma cumi itu nago deh maru ni. Ada bila nak Sekarang ni cumi itu nago dah saganta manguddo dah terjirti officially. Afrika jalan gabaabsa. Sagantaa lamaan qabnu kana dura handa ganne. Nama kontrolla akka isaan isin raabbantan. Namni dubbachuuf wali cuftinuu ni dubbata garuu tartiibaan kan ninaaf hunda akkasii malee nam tokko namni yoo guruuf as nama guruuf as hin teenyu gutakka. Awaadir. No, namni mood godhame kan dubbachuu barbaadu harkaa baasu akkasii wayyaa. Akkas goona galatooma. Waan amma deemu kanarratti hanga tokko hiree feene inshallah nu gargaartanii ka waan amma so'inu kanarratti deebisaa xiqqootti kennuudhaan nurra jiraata. Isiniifin kana abaadir hoo? Gammach. Abaadir hoo taatee jirti. Galatoomni. Okay. Gammach bishaan dhuge amma yoo feeteetis gabbayitii takka yoo feeteete. Absir. Aye. Boqonnaa godhee. Aye. Takkamee deeqa takkaaf naa kan himaati yoo carraa naa kan ta'e galatoomi har'aan tan waan adda adda dalaydee waan asaa dalaydee qophiin gara hundaatti jirti akkuma beekamutti gara feesbuukiitiin tiktookiitii fi gara zuumiinis akkasuma qophiin dabraa jirti. Hedduuta galatoomi nuti gaa warri gartee Johaar bare manguddoo teenya irraa gartee manguddoon teenya afaan manguddaayis gartee hedduu dhaggeeffannee manguddoon internet keetu badamu hiyyaa bada sagalee Ingiliis hayyuu keenya gartee abbaa keenya akka jedhamu. Sagaleen ta'e kanatti Hiikoo qabaatti hampirraa ibsira. Hedduu dhaggeeffamu. inni jechette jidduun na dura laalla. No, Johaar Sibira ilakke. Jettee? Ofadda baadira yoo ofadda deeqa takka jettee. Amma kamila. Oreeda. Ofadda. Deeqa takka sambooda I think kombii wanti connection kiyya hore tu fast leto baatu gammachuuf kan itaa booda darbin narraa fuudhii wanni dhaammalu dhumarratti manguddoon teenyarraa waa hedduu barannee waa'ee Johaararraa keessattuu gad deebinee dhaamsa gabaa uummattu jechuun magaalaa kana keessatti manguddoon cubbuutii fi manguddoon hattuu manguddoon bitamtuun ispoonsaraa eenyu taate har'aa haasawaa kana keessa waa hedduu dabarra jechuudha. Uummata gartee flip daqiiqatti flip haasuma keessattuu osuma dubbatanuutu uummata sakandii flip jechuu bare uummata gartee dhugaan isaa hin quubsine galgaluma kanaa jechuudha asirraa waan takka takka hubannaa jechuudha garuu wal beeyna waliin achaan haraas eenyu akka ta'e wal beeyna hattuu eenyu akka ta'es ni beeynaa jechuudha garuu wanni tun dhuma isii ni agarra wallaallaasi. Termasuk ammoo manguddoon South Africa hedduu agaltomtu. Manguddoon South Africa jechuun manguddoo qulqulluu tan gartee jaalala namaa qabdu tan dhugaa namaa beektu. Ugguu nama ibsitu ta imimaanisii qabu. Ta gartee obboleessa keenya yoo badii qabaatee badii isaa nuuf fidaa jettu eenyu akka taates agarra jechuudha. Kana miidiyaa addunyaa hunda gadhiibeeti. Ijoolleen hattuun gartee Kaayiroo keessatti asii maallaqa doolaara qarshii dhibbaan itti ergamee waa'ee nama tokko osoo hin beekne silaa information namaa yeroo yoo kannitanillee silaa guutuu kannitaniitu waa nama achi ta'anii ibsan hedduu bareeda. Eenyu ijoollee gartee daarekshina ganda tokkoo qofa warra buluu paartii qofa jechuudha. Eenyu akka taate wal beeknaa jechuudha. Warri waan karoofu jechuudha. We know each other. Akka dubbiin jettuu sanii tanaanii irraa isinii bu'a. Walit deebinaatiin galatoomaa dhiifama isaa kutee. Shaabuddiin jirta mana keessa? Shaabuddiin? Shaabuddiin mana keessa hin jiru. Okay. Rais maal jechuu feet harka baaftee jirta? Ay, awal ifir jaarsini jira ifir cufa kunoo Shaabuddiin. Shaabuddiin jira akka Shaabuddiin jira. Awal ergaaf ifir abaadin ergiif yoo ati ergitee malee ifirraan baru.
Atuu cufamtee ifumarraa nu bantaa biqilu. Abaadiif. Abadir. Shaabuddiin Shaabuddiin jiraadhaa bani. Harka ol baasee jiraan shaabuddiin. Harka ol hin baafne. Harka ol hin baafne siitu dubbatee fi onna ta'u ture. Okay. Shaabuddiin kan ta'e. Ifirraa bani asii ergu. Ayyee shaabuddiin sirraa kaasee muut. Baasaan jirtu abaadiif. Amma firraa kaasee. Ifit deebifte. Firraa haaftee ifit deebifte. Siistamni kun siistama beektaa akka malee ulfaatu. Ammoo ni dhaga'ama. Amma ni dhaga'ama. Daqiiqa lama qabdi shaabdiin. Okay, galatoomaadha. Maal jechuu fedheeti beektaa waan silaa keessa baramuu fedhu bartanii jirtanii haa ta'u immoo wanni as keessaa yuusu jiru namni as keessaa wal lolu jiru ololaas wal irratti oofu jiru bartee dhiigee ilkeedhaa cinaa tokko tufanii cinaa tokko liqimsanii jaan san jechuudhaati xiqqishoo namatti yoonni jaa obboleeyyan keenyaa fi manguddoon teenya ta'a gartee biyya ambaa keessa jirtu tunillee nu dhageessee nuti namni har'aan tana bakka tanatti wal himachuu jiru kan gartee bakka tana walitti dhiyeessina jennee yaadu jiru illee hin jiru. Haa ta'u immoo namni asii olola kanaan gartee wal shakkee wal gaadee wal maqaa wal gartee shakkiidhaan baalleen idduutti uumamu jiru ilmaanuma abbaa tokkooti ilmaanuma qe'ee tokkooti. Ilmaan qe'ee tokkoo tana fayyisaadhaa fi gartee lolaanis tahee tolaanis gartee abbaa bira ilmoon abbaa bira kuttu dirmachuudhaafis taatu yoo isin dirmachiifannellee nu qophaawaadha. Nuti hanga dandeenyu numa yaannaa waan kana dadhabne jenneetiin isin dirmachiifachuu teenya yoo dadhabnelleedha akkasin nu qofa qabaadhaa jechuun hin fedhe immoo qe'ee tana keessa namni jiru nama afaan wal dabrees ta'ee nama gartee ilaalcha kana wayyeeffachuudhaaf tola haa yaannu jenneeti mafirraa usne hara dubbiin deemu jirtuu fi akkatti deemu jirtu osuma beeynu dubbiin garii beeyta wallaalaa nadhiisan malee beekaan nadhiisan hin jettu jechumaaf dubbannee jaarsa bulu rabbi haa godhu manguddoodhaas ammoo isinilleen namnilleen haqa kee ogaa namni si dubbate abbaaniif dubbachuullee hin danda'u ogaa gartee haqa kee harkatte namnilleen haqa fi kana quufa badii dhuftuu fi tola dhufuufillee haqa kee eega harkatte abwaan haqa kee eegana agartan haali isini quufe jechuullee ni jirti namni yoo nama dhufe haa ta'u immoo nama dhufee boo haqa kee harkanne dhaabbadhu atillee waan kana quuf jedhee nama walitti fayyisuudhaaf muratee bakka tana keessatti gartee aboo duyda bal'aan isinii qabaa ijoollee har'aan tana bakka tana bira natti kutina duyda walgalutti nan qaaneessinaa jedhee halloo afatee gartee ijoollee nama gartee ololaas ta'ee gartee maqaballeessis walirratti oofu jiru. Ifiillee waliin jechuu baatan gartee damee baasanii haraadhaa walirratti oofu jiruun eenyu akka ta'e namuutu numa beekaatuma usa malee nama hambaa dhiibnee keessaa warreen keenya harargeedhaa kana akkamitti waan kanarraa qabachuu dandeenyaa manguddoo yaadatti haa taatu nama biraatii miti nama keenyaa jechuun itti himuu fedhee galatooma. Ifaadhu galatoome. Rais irraa kaas. Maati. Bara gurbaan nu gure abaadire fuulet man nu gure mataa gubbaa nu kakkaayee Gara yaada keetii tartiibaan deemu jira. yaanni nan qabu gartee wooma takka wali takkitti darmaan ganama irra ciccisanii waan waa'ee South Africa waa'ee kanaa miti amma wanni nuti barbaannu akka addeeroon Khadiir jeessanitti gartee uummata miskiina biyya baqaa jiru saniif waan kana isin jara lameen gartee garee lameen gartee walitti aartisan manguddoon teenya Khadiir addeeroon Khadiir kulleen guyyaa biraatillee yaamamuu qabaa. So wanni kun manguddoon dhugaa takka dhuftee nama badii qabu haqaatti murtee obboleeyyan lameen walitti araastee haqa qabu haqa isaa harkatee waan kana mootummaa biraa baasanii gatii miskiinan biyya baqaa jiru haatti dhufuudha. Yaanni kiyya karoorri kiyya kana warra biraa dhufe rakkataa jira tokko jira biyya baqaa san keessa warra nama gargaaru hin qabne warra achi kuulii dalagatee dhahaa cabsee jiraatu
akkanaa dhufuun fudhate nama akkas akkasii soo saniifuu fala waan kana obboleeyyan lameen kana walitti araarsanii haqa tokko haqa baafuranii biyyo kabajii qabu si badii kabajaanii badii isaanii fudhatee namni tokko ammaas Oromoof jecha eega waan tokko gandaan deeme yookaan waan Oromoon tajaajila jee deeme yoo badiin qabaannellee laal maquma Oromoo saniif agartee wanni Oromoo sanii badii miskiinaniitti dhufu jira haawwan dira tokko ilmaan hiyyeessa walitti qabatee biyya baqaa saniitti dhufu jira sababaa saniitiif udaanuun dibadhee yoo badiin qabaannellee badii fudhatee qabaatus fudhatee walii amboomuun bar dhiirummaa gochuun gaarii miti dhugaa jiru dubbadhaa haqatti muraa nama haqa qabu haqa kannaa fi kabajii qabu badii qabda jaanii achi deemaa uummata kana gartee waan gartee karaa harka mootummaa jiru kana wal sassanii gitan kana fisidan nurraa haasaadhaa gartee wanti yoo akkana walitti dhaabbatte karaa fokkota deemti akkuma adeeroon jeesanii bakka guddoon deeyne soo namni agartee dhageenya biyya sana keessa jirra obboleeyyan kiyya hamtu likkitti jirree hamtu likki jira nutis numa agarra ni beeynaas namni tokko namni Oromoon deemu waan Oromootiin deemu biyya bulchu maraataa jira jallaa jira gidee karaa darbatee qawmaan ajjeesaa no jallaa haadar qawmaan ajjeesaa no soo shaniifuu hundinuu waan kasaate kan isaan bulchu jiru waan isaan kan tajaajilu jiru kaanis akkuma beeku wali deemee waan Oromoo kana walii tolchu ta'aangoo immoo kaan irraa kaanii bu'uun hawaasa qabdi hawaasni nama jaalatanii marxataa kan mutu biyyaan dhiya waan kana irratti jiru. Galatoom ulfaadhuma guddoon tunis nu keessaa jiraattuudha ati fuulduraaf illee yoo ta'e. Yaa. Okay, galatoom ulfaadha. Okay. Arif Adam. Arif Ramani. nadabarsi namni gurguddaan osoo dubbatu nadabarsi labaani. Thank you, Arif. Sireen kaasa. Jawaar kiyoomi. Tokko haala ammaan tana deemaa jiru kanarratti nama keenya hedduutti haasawaa jirra. Hanga feene haasofnullee waatu galaaf natti hin fakkaatu. Amma raiseen akka jeera geessa dubbiin ta'e tamana murtiitu ammallee akkuma jaarsi geessanitti rakkina geessin ooltu waan jiru tokko calaqqise haasawaa isaa keessatti. Uummata keenya gurra banadhaa. Gurra if qabdanii hin haasawinaa waan hin fakkaanne. Dhimmi keenya kan waa'ee filmaata koominitiitii fi kabajaa miseensaa ispoonsara tuquu wajjiin wal hin fakkaatu. Kan eenyuuf hin jedhoo keettu taate abaadirra jaarsa Abdumalik irraa kaase dheeroo madaalaa irraa kaase ergiif waan. Dura irra deddeebi'eetiin tanarraas akka guyyaa biraa nutti hin deebineef isiniin jechuu fedha. Ra'iisiis haa ta'u ijoolleen warri biraa warri silaa keezitee nyaatu ispoonsara tuquu jedhan. Keezii nuutu mana murtii geesse waan isin xuyxufitan hin xuynees ni beeyna. Falmaan teenya seeraa wajjii walitti hidhaadha. Akkaataa bulchiinsaa akka koominitiitii waliin. Irraa kaasee irraa ijara keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madaala haasaa fixadhu haasaatti hin jira. Jawaar mee na dhageessi warra manaatitti deebitanii. Jara keenya kanaaf waa dhaamuu fedha. Oromoo jara keenya hoggaa mahimaattu sossobni garaan fayyisu afuuffaan madaan dhinsituu jan. Yoo ni gartee jallina warra biraa taate isin warrachi qubatuu beeka. Yoo Jawaar taate Jawaar abbaan nuhi. Isinummaan kunuu yoo namni nu miidhee qabu taatan ammarraa dhaabbadhee naa isinirraa wasanaa. Ilkee takkaan koottaa. Ammoo amata 10 rakkoo jirtu waa gaafatee warri waan inni gaafate kana deebii kennuu feene hoggaa waa dalage isa isinif fakkeessuu yoo jiraatte isinillee waa qulqulleeffadhaa dubbii garii dubbii nuti
hin dhufiniif nuuf fiddanii yoo Jawaar abbaatti barbaadan abbaan ana badri ana waaree daraati saahiboodha nu warri Suud Afrikaa wahuma fedhe taatu waan Jawaar ni fudhanna wanni fudhannuuf gosummaa miti namooma kalee wajjin dabarsinee fi namummaa inni qabuuf saniifuu jara keenya isinummaan kunuu garagara laalu jirtanii gariin ni boochan garuu haraan sobaan dabran galaan nama dhibaajan an obboleessa kiyya si haalaan alisaniif hin dubbachuu jira nama kumaatamaa alatti hafee hajuu saniif hin dubbachuu jira dhugaanni haddoo itti yoo sittillee ulfaatte naa fudhadhu an Jawaarni beekaa South Africa irraa UN Austraaliyaan amma jirutu rejektii nagooteeti abbaan bishaan fiibbaan hanqisuun jiru eeganaa fi Jawaar Kanaada waliin naqa ceelten Austraaliyaan akkatti na yaamteen beeku medikaaluma na ergitee Austraaliyaa dhufee jechuudha. Nama kiyya nama bishaan saa jiran addunyaan guutuu yoo si duulte Kanaadaan hanqiftu dhugaa qa'ee saniif barbaaddadhaa bilisa ta'aa jiraadha namni Austraaliyaa dhufuuf Kanaadaa dhaquuf jannata seenee biyya jiraachuuf azaaba keessan seenu jiruun baqaanii hadhoo itti amata 20 fi amata 16 ture jiruun baqaanaaf haaraami. South Africa amata 13 taa'eetiin Kenya amata 3 taa'e. Eekkanaa hubattu jiruu baqaatiin harkinillee kanan seenu. Saniifuu immoo karaan sobaan dabran galaan nama dhibaa taakka. Sossobni garaan fayyisu afuuffaan madaan dhinsituu. Yoo isii san taate dhaamsaan isinii dhaama. Ammoo akkuma waliigalaattuu Jawaar nugusoota kana waa gaafachuun nu miidhee nugusumma saniin waa nuu dalaganii nurraa qabaa weettan ammaan isinirraa qabaa bakka takkaas natti deebi'a. Na dhaggeeffachuu jirtanii jiran. Namni dhigeenya jiru. Irra deebi'uu. Irra deebi'uus ni dandeessa. Jawaar ilmi namaa karaa bilisaatiin walii wajji jiraachuu qabaa. Namni eega lafa gabbuu akka namaatti mirga qabaa tanarratti wadala. Anaa fi ana waaree diraatti nun diimu jirtu. Faradduun jennee beeki nuti. Nama roorroon fudhannee isin jechuu jirra. Yoo isinummaan taa'u hunuu balaa nutti ta'ee nurraa qabaa jettan amma isinirraa qabna. Yoo dukkana sana keessa dukkana sana duuba ifaa jira waliin itti fufna jettan isinii wajji jirra. Yoo nugusuma san nugusa dhiifnee qacamiin jirtu sunaa nuu dhuftu jettan Jawaar nurraa qabaa bakka takka akka obboleessa keenya kareefu waa aggatu sanitti as deebi'aati. Dura reebi jennaan ammumaa hujan yerummaa ofirraan balleessinu isinirraa qabna. Yoo nugusoota san tuquun balaa isinitti taate aboo nugusni gandaa nugusa ta'uu jala buluu dadhabdeetu ifiifuu faranjii fi arabaa wajjuu buluu dandeessa. Uummatarraa dhaabbuun jaanii jala keenya. Gaararraa nutti hin ta'inaati tokko taa'amee fuula tokko nu qotta. Waa isinirraa barreessanii nu yaamtaniiti akka waan Jawaar waa miidhee harka isaatiin tuquu baatullee harka biraatiin waa balleessee mul'isu jirtanii isii sana ifa godhaa lafa haa saatanaan isinirraa qaba hiyyaa. Nugusummaa warraatiin jiraachuu barbaaddanii? Yes or not? Maadii dubbat? Maadii. Hin dhaga'uutti hin jira. Bar wanti dubbii keessa fidanii hadiisa isatti akka jedhe mee dhaga'i maayisuma hadiisa kucha sokkoon isin yaadachiisa. Warreen aaxee mililikoota gaafa dhufan dachii tana rabbiin samii numaaf kennee jennee Haile Sillaaseen ammoo ani nugusa keeysanii yoo namni keenya Khadiir Sayyidii dubbii tana maymaa akka jayyooni manaa manamaara harkan alii sitti dhufuu deemaatii du'aayii godhi jaanii je hagas takka sammuu warra keenya qollofanii je jara keenya yoo warri Haile Sillaaseen rabbii nugusaa jechuutti amantan fuula tokkoon dhuftan Jawaar akkasin amanuu isinirraa qabna ifiifillee waa godhuu numa danda'a karaa biraatiin baafatee horii qabullee qabdii nama qabsiisu karaa biraatiin illee waan dalagu numa dalaga yoo warra nugusaa kana tuynaan balaan nubboo jettan isinirraa qabna
yoo kana jiraachuun dandeenyu kasaa san qabaattan fuula tokko nu koottaa waan nurraa bartan nurraa fixattanii jireenyaan nu dhaabbataa ijoollee gabbaafna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadha. Roobni masan diddaatu bakka san nu fide warma nugusaa san diddaa fi bakka sana jirra malee osoo san taate nagayaanu jiraannee waan butannee naamusaan ta'e nutisi. Roobni masan jibbansaatu as nu fidee isinillee nu ga'e fuulduraaf illee nama roorroo fudhatee roorroo jalatti mara kafooni nyaatee jiraatu miti. Hulbata keenya jira waliin naqanneeti bilisummaa teenya nyaannee jiraanna malee. Ayyee galatoma. Akkasuma ulfaadhaa galatoma isinillee. Ayyee abbaa Badrii. Badri bahuun oolu kam? Jara keenya walga'iin dheerattee tokko tokko kutu jira nagaa waliin waa deebisu. Madaalaan kun yidduu jaanumaan naqabeen gabbaa'ee gisee. Isin manguddoo kan jedhu. Kaan ani reefuleetiin dhufe tanaanuu ma fiddaan jee kunoo gaas geenye buleeysoo dadhabne illee namni hoggaa dadhabe waa balleeysaa. Maatii fi bigaa manguddoo gartee yoo caqasachuu barbaadan baay'atan. Yoo barbaadan bireetti fudhannee walitti deebina. Inshallah ne jirra nuti obbo Badri nonnooti ni jirra. Madaala maal jettan bar jidduun fincaane gabbee waan madaala nama akhiratti hoggaa dubbii isa Khadiir ta'e hoggaa inni immoo eegaluun biraa ba'e. yaa buleen kiyya Khadiiriitiin takka dubbachuu barbaada Jawaari. Haasawaa mana bakkittoo gaa bakka odaa jaakkan goone haasawaa sirnaan haasawuudhaan nurra jiraatare lafaa kaanee warra harka baasee nama eeggatu jira. Alakki mangudduma sodaadheetirree manguddoo yaarsi dhaabbadhu naan jennaan dhiise malee ruulii malaa sira balleessuuf fedhu galgala kana wanni manguddoon adeeroo madaalaanii fi warri biraatillee beekuun irra jiraatu zuumii kana oguu qopheessinu banaa goone. Miseensa keenya qofa osoo hin ta'in warri biraalleen akka seenu goone. Kana keessa namni silaa yaadaanillee xiqqoon wadda qabanii fi akka warri kuun amanu seenanii yaada isaanii galfatanii san akkasin nuu quba qabaadha. Namni biyya tana keessa jiru nama tokkoo miti. Namni bakka adda addaa jira hubannoon namaatis akkuma isinuu beektanii tokkoo miti. Dhugaan jiru ammoo haalli jiru waan jiru jusanii wajjin waliin fakkaatu jee anaa waa takka jedhuma keenya kakkeessi jiru kanaaf haasa'uu eegale madaalaan meeraaphu jee narraa qabe harkana qabee ture eeggusan. Ammaaf yoo maadiin faan nu qajeelchan yeroo dheertuu fudhachuu deemna sagantaa lama gurguddoon nu afata. Walii ni beeyna na fakkaata. Yoo haasawa kanarra teenye nama hedduutu dhaabbatee ooma kana haasa'uudhaaf itti fufaa. Boruuf waan nu eeggachuu jira. Sagantaalee lafa kaa'amte ta'amma deemaa jirtu jira dhimma keenya kana laalchise. Waan inni amma haasa'u kana eenyuuf hin ja'a jette maadiif hin ja'a. Ijoollee teenya taas biraa eenyu gammachuuf hin ja'a. Abaadiris ni jira. Waan kana itti seennee karaa silaa oofuu qabnu oofuudhaatu nurraa eeggama malee yoo haala nama keenyaa akka beeynu sanitti amallee harka qoraaniitiif harree ficaa magaalaa tana keessa guutuudha. Kanaaf yoo amma marii tanatti fufne keessaan baanu jechuu fedheeti maadii. Sagantaa lamaan nu eeggata. Akkatti dubbii tana karaa nurraa qabsiiftanii sagantaa teenya akka lama jennee itti seennu takkaan isinirraa barbaadan gara kiyyaa. Maayinaan wal kaayyoon manguddoodha akka kiyyatti manguddoon haa dhageeffattu bakka yaadatanis keessaa nutti himanii wanni nurraa eeggamu natti fakkaata. Ajandaa keenya lamaan hafe yeroo gabaabdutti waa waliin jennu wal jennee adda bahuudhaan nurra jiraata. Yoo akkas ta'u yeroodhaatu dheerate jeen sodaadha. Maadii dajjoo irra si dabaluudhaaf takkuma si tolchaan illeen sagantaa manguddoo akka dhaabbannetti gartee maalumaatti hafee jidduu seene malee carraa Jawaar haala waliigalaatiif gartee haala xiinxala kanarratti yaada qabu kannatee isteeppii kana xumurree gara gartee sagantaalee hafteetti yeroo saammachuudhaaf because tooppikinni kun tooppika bal'aadha tooppika kana nama opinion mataa sagantaa kuma Jawaar Jia kanatti waan asirra nama ol jedhamu bulchuu anaaf gara gartee Jawaaritiin deebisneetuma gartee Jawaar waan kana nu gulaal isteeppii lamadaatti akka kan nu ceesisuun gabanumaan gartee siniidhaama yoo addaa jiraatte atuma itti ofii jechuu barbaadeeti ayya gartooma. Adeeroo macha hansi xiqqaa wayii naa kenname kadhachaa dhaqa yeroo dheeraa san dadhabe.
dhiifama nama kana sagalee naaraa amma duran dubbanne maati daqiiqaa muraasa kenniif. Wanni inni godhu jiru tokko guddoon sana namni booda asirra ol ba'aneeti sagalee nu dhorkatan akkan jenne sanumaa fi nama ariyaas laalaatti kakkannaa jira warra duraan wal beeynu agartee dubbachuu fadhu sanumaa fi laachaa jiraaf malee sagantaan ka garaa birootti barru numaan beekaa. Okay, adeeroo galatame gochaa jiloo itti oofame daqiiqa lamaan seeqannaa. Waan kanas kaleessa TikTok irratti dhagaa ture anis namti koo loqodhaan wal dinnaa I think so 80% wanni sana haasoftan galee jiru fakkaata. Garuu ani kaleessa TikTok irratti argee Abbo Jawaar sila wanti koo wayii gaafadhaa yoo ana kan laalu isaaf community jidduutti konfliktii wayii bu'ee jira keessi wayii deemu jira waan jenna fakkaata. Akkasii miti Abbo Jawaar. Akkasi. Deeply keessa seenu yoo community irratti amma wal rakkoon wayii jiraate yoo himata kana operation remedy for individually barbaadu jirtu moo community hundayyuu rakkoo qabateettee community bakka buutee barbaadachuu jirtu community. Akka himannaa nuti nola mamunam sadiin haala qabatamaa fi waan jiru irratti rakkina nurra ga'e ilaalchiseetii fi akka rakkina akkanaa jireenya kan himan nama afurii kasanirra dabre immoo waa'ee seera community kan waliigalaa kan warri aangoo irra jiru vaayileet godhe isa sanii waan guddoo miti filmaata gaggeessaa inneen dhimmichi dhimma laafaadha jaraatu tuffiidhaaf jara kanaa wajjin gatteenyee hinaasofnuu jechuudhaaf dubbii dheereesse malee dubbiin guyyaa tokkotti dhumatti ture jalqabumaa waan dhumatti ture amma nu wajjin taa'us didanii manguddoo nutti erganii carraa biraa fudhachaa badii gaggeessaati akkasiin yogguu sponsora namni isaan kennanii fi isaan keessallee namni jiru gurguratu maayirra waan balleessan san nurra kaa'uu fedhan dhimmichi jiru akkasi ifamaa jiru nin dheeressan siyaasatti guna gaafatu. Takkar deebi'ee operation remedies Jawaariif ada membara koon erga'ee operation taanee individually barbaadanii. Aboo mana kontoroo godhi gaa. Abaadiree siira. Abaadiree maa dubbatamu caal abaadiree. Abaadiree gizee asoo kimuu itti kodhi haasa'e gamasee. Okay, ofadda. Misajila ofi. Operation remedy amma namum sadii rakkoon erga'ee nu cinqanii jiranii community kun kan jedhu malee immoo in generally uummati jeeqame jira uummati non profit kun akkam badee jira waan jedhu. Warra aangorri jiru kana himanne. Aangottis fayyadamanii gocha tokko tokko fayyadamis. Mati beeki operation remedy share all the your problem argate individually you can just file to the court. Sun akkasi akka walii galatti. There is other thing also called a derivative for all the members. Member hundinuu rakkanne jirraa jedhee non profit corporate sun kissi deeman jechuu walii galanii. Chin geenye dubbichi chirraa fagoodha. Okay, kun amma keetumaa warra sadeen san jecha. Okay, continue. Gaaffii biraa hin qabdaa? I will come back to you later. Tole. Natti dhiisu jirta moo warra biraa harka baase kan hiree kan itti fidee qaama. Warri harka baase adamuree fudhate warsaa jee abdataa fudhadhume. Let him go. Ayyee galatoom doggee bitu turre galgala irraa eegalee manguddoo irraa waan hin beekne hedduu barree beekumsa walii galaallee arganne kunnu waan gaariidha. Sambira dabarree haala gaariidhaan manguddoo irraa waa hedduu barree gaggeessine kun waan nama gammachiisaati. Gara biraa sagantaa biraatti akka hin dabarre waa takkaan kaasuu fedhe. Dubbiin dhugaadhaa waan nama taphanya warra jirullee burjaajessitee bakka ati osoo beekamsaa ta'u osoo hin beeknes haa ta'u asirratti Faarsiin obbo Faarsiin adeeroon kabaju yaadni kaasisan irratti yaada kaasuu fedhe maal seete wanni san waan joor irratti adeemaa kana hin dhageenye hin agarree namni joor kaasise hin jiru dhugaa joor namni waajjira dhagee kaasise hin jiru. Garuu olola deemu miidiyaa kanarratti bahamee ha deemu ha abaluu akkana jee akkas jechuun anis innis walumaanuu dhageenye waan kana silaa bakka san wanni kun ja'amee ni jira yeroo hedduu manguddoon as keessa hin jirrelleen waan kana dhageessee osoo jirtu waan sana akka hin ja'amne jaa'utti dubbachuunsaa akka sirriidhaa miti.
Lammaffaa dhugaadhaa arbi lama yoo olaa'u yookiin jibuun yoo olaa'u citaa jidduu jiru miidhamaan dhugaadha. Kana miidhamni kun ammoo eessarraa ka'ee hajuusan sirrumatti qaqqabnee dubbachuudha. Dhimmi amma namoonni keenya waa'ee baqataa sun dhugaa nuti biyya baqataa taanee dhufne. Ammoo gizee biyya baqataa taanee dhufnu takka wanni beekuu qabnu yaada kana maatiin kalee gizee haasuu ni dinqisiifadhee yaadasanii waan na keessa jiru waan ta'eef. Koominitii yeroo ijaaramtu dhimma baqataa qofarratti fokus godhuun keenya sirriidhaa miti. Koominitiin kan ijaaramte baqataaf osoo hin ta'in baqataanis hin ijaaramne baqataafis hin ijaaramne. Kana namni kan jala muree ifumaa ifattuu beekuu qabu. Warra asiitiif hawaasa as jiruutu walitti ijaaramee argame. Hawaasa kana keessaa miseensonni mirga isaanii bahanii dirqama isaanii bahanii mirga isaaniitiif fira isaaniitiif fuudhanii godhan. Kana beekuu qaban namni. Wanti kun ammoo sababoota adda addaatiin gufachuu ni mala ni mala. Yoo inni khasisee wanni inni khasisee ammoo ispoonsoraa miti. Kana nu hundinuu baranus barachuu baanus beekuu hin dirqama ta'a. Wanni inni khasisee waan biraa ammoo dubbiin gaa balaan marree hin hanqanneesaniin osoo deemtuu qaamonni biraa irratti hirmaatee na khasise. Yoo qaamonni san yoo mirgi isaanii amma qaamonni san mirgi isaanii argamuu fi qabaa dhiifnee wantoonni kun balaa akkanaa fiddee jechuudha. Mirga laal namni hundi nagaya ni fedha. Garuu gabroomtee nagaya argachuurra hoolaa taatee bara dhibba jiraachuurra leenca taatee bara takka jiraachuu irra wayyaa akkuma jedhan namni keenya jechuun mirga isaa eega beetti dirqama isaa eega baatetti mirga isaa argachuu qabaasan nu hundinuu dhaloota illee waan akkasii dhaalchisuu qabna. Gabroomtee ispoonsoraan wal sossobuudhaa miti. Ammoo koominitiin dirqamoota qabdu san wantoota biraatu dalaguu jirti. Nuti hoo hirmaannaan keenya maal fakkaata? Koominitii tana akkamitti deebinee utumna? Yoonii fi amma qaamni akkasii jiraatillee namoota as jiruudhaa wanni eegama. Koominitii tana akkamitti utumnaa? Akkamitti deebinee sirreessinaa? Hajuu qofa irratti xiyyeeffachuudha malee gama takka qabannee yoonii fi amma joori martuu dhiibbaa goona yoo jenne joori miseensa koominitii saniiti. Koominitii keessaa inni nama takka ta'uu hin qabu. Joori dhuga falmatee moo soba falmatee dura adda baafachuu qabna. Sanboota itti deemu qabna. Kan biraa wanni jechuu fadhu dheengadda beeksisa sagantaa kanaallee ichi keessatti akka laxxafamu gaafatanii turtan. Koominiituma silaa qabnu keessattuu jechuudha. Koominitii akka kutaatti qabnu turte. Ichi keessatti akka maxxanfamne hayyamu dida. Wanni san waan manguddoon addunyaa jirtu warri Ameerikaa jiru yeroo isaa gubee, warri Awustiraaliyaa jiru yeroo isaa gubee, warri Saawuz Afrikaa jiru yeroo isaa gubee dhufee qoodatan peejii isa warri argee akka hirmaatu. Wanni kun waan iccitii biraatiin waan wal nama lolchiisaatiin lolatu waliin afeera waan tolaati. Yoo jooris taate yoo waltajjii joorillee taate joor miseensaa afooshaa saniiti. Maaliif waltajjiin keessatti maxxanfamuu maaliif dhorkamte wantoonni? Kunis gaafii natti ta'ee kanuma irratti yaada kanatu jira. Wantoonni akkanaa namni keenya bahee bilisummaa waa dubbatee mirga isaa dubbachuun nutti haa baru. Dhaloonni nuti amma booda dhaalchifnullee biyyatti isaa ta'u asitti isaa ta'u wanni ta'u qabu dhaloota dirqama isaa beekee mirga isaa gaafatu. Horachuu qabna yeroo hunda. Warra dhufaa dabraaf harka dhooynee micciiramnee dabruu osoo hin ta'in kana gaafatte yaa mirga keessa. Kana ammoo humnatti hin qabnu kan dandeettii hin qabnu. Kan ammoo gaafii kanaa hin gaafatin yoo ta'es gaafii kana jennee adda baasuu dhaloota akkasii horachuu qabna jechuudha nuti. San irra dabre ammoo uummata qofa irratti xiyyeeffannee hafadhe akka fedhe haajuu keenya garaan ichi haajuu san osoo hin ta'in waan jechuu qabnu bu'aa sababa isii lafa haa'u qabnaan galatoomaa kanumaan dubbachuu fedhe. Jara deebisu sirraa Jara keenya waan akka wanni gisee wanta irra deddeebi'ee dubbachaa jiru namni magaalaa kana keessa fa'aa waliin jiru irra guddaan keenya. Bakka tam akka dhaabbachaa turres maal akka dubbachaa turres nama wal beekna. Eessatti hin balleessan? Wal beekna. Oggoon akkana jiru namni kun wal xiqqeessuu fi wal wanda godhuu gaafii miti. Waan kana namni bakka keessatti tan dhaqe Jawaar qofaa mi wanni Jawaar qofa irratti xiyyeeffamu takka ta'uu irratti maali sababaan? Maali?
waan jirti. Adi. Ayyee. Dubbii haa tokkuma waanuma takka walii jala irratti deebi'an waliin ati sagantaa lamaan haftee deebi'a haasaan fitina. Okay. Galatoo. No, hanga Jawaar bilbila jira hin bara hanga sumaa hojiini. Dhiifama. Mawaatuma dabre jidduu sana. Maadii salaam alaikum. Waalaikum salaam. Ajandaa lamaan isin yaafesan nu laallata. Isin ilaallatu illee waluma akka isa Isin ilaallatu yoo feetanii haaluma keenyaa fi dhabeeyaa teenya baruudhaaf nu dhageeffattanumaan qabu. Turtee bar ijoolleen silaa za'aa gabbaaf nu bira kutteetti mana keessa wal lolti. Barraanga tokko jenne afaaniin nurraa yaa isiniin hin jiin malee waan jenne qabna. Jara keenya waaniin isiniin juu waan namni kiyya tokko idduu sana dubbate waan takkaan sobamnee gabroo harroobnee amataa gadaa osoo aannuu gaastiriif nu qabuurra baddee tola fuulduraa barbaaduu sanirra dalagaa biliis. Lubbuu rabbiin uume isaarra zaqaa waan beeraa fi ijoolleetti warri hanna bare odeessu isinillee katiiraa hin sobaminaa karaa bilisa ta'een akka waan bannetti waa sirreeffadha akka namaatti jireenyuma hawaasaattii fi jireenya oromummaattii fi hanamoomaatti illee keessatti farkuu qabdan bakka jirtanitti biliis ilma abbuma dhaaluu qofaa lafaa ol deemu nutti hin ta'ina. Hanganumaan isiniin jaana gannaa jira dhaalatti bahu deemaa. Nagetti. Daataan tokko naawwanni jiyoggaan gabba ijoolleen kubbata battii ammoo gaarra taa'ee isin caqasuun hin danda'a. Yaada keenya fixadhean. Galata akka beektu hanga siif ijaa dhageeffadhu jiraadhu. Okay, Jawaar of dafi. Mee nama jiru kanaaf kennitanii fixanoo namammaan tana jiru jaarummaa eenyu kaa. Nama jiru Ibroo Shaashaa. Aarif inuma kenna Aarif gumee ka dabarsite amma. Aarif ka dabarsaa jee jira bar. Ammallee akkasuma jira. Aarif dubbata amma. Gurbaa umaraa. Hello. Ana Ibroo dha jirtu. Jira fudhadhu eegasiifuun mul'atu Aarif mul'atu. Dubbachuun hin danda'a gaafiin qaba. Dubbadhu. Galatooma Jawaariif hin qabaa gaafii gabaabduudha. Dhimma sponsorship breakdownii kan ammaan tana akka malee jechuun dubbatamaa ture dhiyoo tana isa saniin wal qabatee sponsorship breakdowniin of duuba deefamuu ni danda'a fakkeenyaaf gara mootummaatii yookaan gara communitytii yookaan gara abbicha gartee wanni sun dalagameetii waliin furmaata ni qaba ammoo community irratti dhiibbaa akkamii qabaata yoo nama tokko ta'e yookaan yoo nama baay'ee nama hedduu ta'e akkasumatti jechuun community amma dura sponsorrii irraa dhaabbachuu namuu walumaanuu quba qabna waggaa tokko lama sadii adabamuu isaanii kana caalaa ammoo sponsorrii dhaabbatuudhaan booda wanni dhufugaa yooniif jechuun rakkinni communityidhaa cimaa ta'e silaa maal akka ta'e beekamaadha. Rakkinni kun gama eeyyama irraa fudhachuutti ni ceesisa yookaan ammoo furmaata ni qaba jechuun akka fakkeenyaaf iimeela nuu barreessi gara mootummaadhaatti iimeela keessarraa fakkeenyaaf akkam kan jedhu yoo rakkinni jiraate gama jechuun fayyadamaa nama ispoonsara ta'ee dhufe kana rakkina isaa kan mootummaan argee ifaa bilisatti waan kana dalagan wanni sun hundi lakkiniin kijibaa yaa mootummaa kiyya anaa dogoggoree anaa badaadha communitiin badii wayiituun qabdu sponsorship breakdownii kana kaasa waan jedhu si galee kun jechuun nama haaree amma dhufe kana dogoggorsiisu yookaan rakkina keessa galchuu mootummaa bira fudhatama dhoorguu kijiba mootummaa fi nama sponsora ta'ee dhufe kana jidduu uumuu badii biraatu dalaguudha waan ta'eef waan akkanaafaatu jira. Kanaaf waan kana yoo adda nuu baas jechuu barbaadeeti galatu. Assalamu alaikum warahmatullah. Eenyu dubbate? Harka ol baaftee? Karaa hedduu harka baasuu jiru jira karaa hanqa minee. Eenyuti? Meef beesis? Ahmad Nanjaan. Wajjira Nanjaani. Ol baasi harka ol baasi tarree qabadhu nama biraas eeggachaa jira. Yeroo deemu akka dubbatee baannu haasaa kee hanqabu. Tole. Irra deebii maqaasaa. Wajjir Nanjaan. Wajjir Khamiyoo.
Namni karraan dhufee Kanaadaa jira. Maqaa namaatiin dubbachuu jamtaa nama sharmuutaa. Waziir naan jedhan وزير إني وزير يا مقاصد كله برادر. Viidiyoo na saaboo viidiyoo na Ijoon as bahe jimbo. Viidiyoo na saaboo yaa. Asbay videoon. Akka feeterraa seeni eega fagoo jiraatte nama fagoo jiru dura kanninaaf baradhu videoodhaa seeni. Nama fagoo jiru immoo nama magaalaa tana keessa jiru. Viidiyoon as bahe jimbo. Mee dura warri hafe kaasa'u deebisaa hireen kan namootaan dhufanii nama biraatiin ergamanii dhagaa nutti haran hiree kan nuuf yaadinaa kun beekamaadha mucaa beekamaadha nama warri asirraa dhagaa wanna nu godhu kun nutti ergatu isaan beeka qaceelee nama inni ta'eef waa inni ta'een beeka. Eenyuuni mucaa kaminni? Ka amma asirratti haasa'ee kute mana. Dhufee haasa'u isaa eegas jiraate taasii nama dhibdu nama jiru mataa qabnee wanna goona. Imagine injury. Haasawaa galtee bu'aa qabu yoo ta'e yookaan madaala inni beektaa miti saahiba gurbaa si bira jiru warra gaafa kaan Alexaandariyaa dhufee maallaqa gurra jee maallaqa irraa hariine san warra san beektaa yaadatta isa sanirraa tokko jara si bira jiru sanii fi kana ka gaaf tokko maallaqa gurraa maallaqa akkam gootan jennaan maa nu gaafattanii jee warra miseensa koominitiin seennuu jee sanni yaadatta. Beeke ayyee kaltaanaan nama yeroo gubuun barbaadu. Arif ifire kan gutakka please. Arif adeemsa silaa fudhatee turte atummaan osoo Okay, yeah. Itti harka baasaa. Dole, yeah. Yaada Ibroo Shaashaa haasawatti haasa'u yeroon haasa'u keessatti iimee maatiin gartee barreessuu hajoosan taloo maal fakkaata immigireeshinitti laayika maqaan nama balleessuun ta'u fakkeenyaaf abaadir iimeel waa baadiriin koomunitiin dhuftee waa barreessuu waan akkasiitti takaase mee laayika warra sanna babal'isee daanii ilaali. Abaadir. Gaafii gurbaan gaafate innummaan haa deebisu dhaabbadhu kafilees. Ati yuusta wajjin amma dalagaa teenya seenuus ati dubbachuu dubbadhu. Dubbachuu hin danda'u. Dalagaa teenya seenuus. Ayisaa Abaadir obboleeyyan lama amma alaas kokkee na qabda. Kokkee maa qabda. Dubbanne okay Abaadir. Abaadir okay it's okay. Wazir ni dubbattaati af. Kana ko lakke ani Abaadir maa fi qajeelchi bar isa gaafii inni gaafate irra deebiin saa machuuf hin manje malee waan birootiif don't take personal Abaadir. Bareeda lakkee yoo san waan siifin hubadha. Namaatu ni akkamittiin seena jee jidduun rakkisuu jira dhiifama. Jidduun ni ergaa fi linkii ergaa. Ini jadi toko Australia ada kisah 6 lama. Mungkin ada kan? Yoo arguu waan barbaadu goote milka tana kanne. Tole nama biraatti taraanne nama saniif waan san erga link erga. Okay, I think Arif dubbachuu yaadan qabuun sayaa aadaa misoomaa siifin kannaa xiqqeeshoo sagantaan ajandaan qabnu sana haadhumu saboota bal'inaan namuutiifuu ni kannina abbaan fadhiseenii dubbachuu danda'a rakkoon hin jirtu. Yaadota ammaan tana reefun ta'a mana keessaa xiqqeeshoo waan raadiyoon qaba. Hiree miskiinotaa nama miskiinotaa jettan. Namoonni hiree warra miskiinotaa jiru kun nama baqataa biyyaan baa kana jiruuf isin haadha abbaa taatanii nuti uummata sanii diinaa miti. Baqataan Oromoodhaa akkuma ati ilaalessutti akkuma abalus ilaalessutti akkuma namoonni ilaalessuun namoonni ilaaleessita. Bakka keessa baay'inaa dhufne nama akkuma reefu adeeruun jee. Arra maqaa nama tokkoo balleessuuf maqaa hanga garee muraasa takkaa balleessuudhaaf warra akkasiiti wanni tun akkam banne wanni akka wanni tun abadan hin barbaannu warra koominitii gaggeessaa jiru daran nuutu akka wanni tun baddu hin barbaanne dhugaa isinitti himuudhaaf.
nuutu hin barbaanne akka onni tun hin banneef illee waa'ee dura goone isaan warri akka onni tun baddee cufamtee dirgin taatee deemtu achi fadhan period tana ragaa takka takka lama sadii jennee lafa isinii kaa'uu dandeenya itti of yoo dura tan ammarraa booda gaafatame tana namni tokko nu gaafate kanaan hin eegala waa'ee immigireeshinaa irraa hanguma tokko beeyna malee hundan beeynu beeka wanni fakkeenyaaf inni yoo immigireeshinii breakdaawunii warra kanatti erge konsikwensii maalii inni jeessa waan nuti hin beekne jira jarri mootummaa wajjin mari'atu mootummaadhaa wajjin waltahii qabu waan irra waltaan qaban qabxiilee taakka 2 3 4 waan akkanaa yoo balleessitan ispoonsarii isin irraa fuudhama waan akkanaa balleessitan adaba akkanaa isin kora waan adda addaati mootummaa fi isaa wajjin irra waltaan jechuudha. Mootummaa yoo ispoonsara break down jettee jaratti ergutu jarri sharxiilee silaa mootummaa wajjin itti waltaansa yoo balleessan qofa mootummaan itti ergite sun akkamis jedhe fakkeenyaaf yoo nama tokko qubsiisaa jedhanii nama san qubsiisuu dadhabanii mootummaan jala deemtee qabatamaan ragaa gahaarra qabdi guyyaa duraa dinniina kennaniif guyyuma duraatti hin qaban deemanii rakkina kana hiikaa jedhanii 2 3 4 hiree kennaniif akka rakkina hiikan godhan jechuudha. Gaafa rakkina hiikuu dhabanii tokkollee yoo ta'e tokkoofillee badii hin dangeessu lamaafillee badii hin dangeessu. Gaafa nam sadii badii isaanii irratti erkan yookiin jarri kun itti gaafatama nama sadii guutuu hin dandeenye gaafa jedhan mootummaan gaafa san breakdaawunii irra geessi. Breakdaawun jechuun agriimantiin nu jiddii jiru yeroodhaaf rarraafamee isin wajjin agriimantiin qabnu jechuudha. Maaliif waan wajji wal taatan hin guunne jechuudha. Warri isin keessa mana murtii kanaatu maal godhaafi kana jettan dhimmi mana murtii kanaa wajjin bakkatti wal qabatu hin qabu mootummaa immigireeshinaaf jaraa wal kataba jarri ni kijiba jarri isin gowwaadha jechuudhaaf kan isin kijiba inna waa deroo faarsii yogguudhaan maana ajaa'ibsiisee yoo isaa waan akkasii kafitu mootummaa warri IRCC waan nu haasa'u nu kana quban qabu bar waraqaan jaraa wajji haasa'a bar jarana abaluuf iddanii ijoollee hangana qabaa maallaqa meeqa kennitaniif tana isaan gaafatu yoo jarri itti gaafatama san bahuu dadhaban maal godhadhee mootummaan agriimantii isinii wajji qabnu rarraafnee jaan keessa kuttee yoo ispoonsara gurgurte faa'o siigalee yoo ispoonsara fa'aa gurguratte yoo namni ati ispoonsara itti gurguratte nam tokkorraa doolaara 50 fa'aa fudhatte yoo namni 60 ati irraa fudhatte risiita qabaate yoo namicha kana baatii 3 4 si gaafatee baatii 3 4 keessa inumaa chiin si fidee wiiti 60 akkamiin na gaafatte itti hotti haatee namichuun fuudhee immigireeshina siimate dubbiin gaagguusan irra jabduu taate jechuudha. Akka hannaatti yoo ifillee godhuu baatte miseensis keessa jirullee yoo godhe yoo san jala deemtee itti gaafatama jalan galchine yoo mana murtiin geessine namicha san yoo gatii inni kafalu gara seeraatiinis kan gatii barbaachu gara seeraatiinis hin kafalchiifne immigireeshinii waan san sumaa balleessetti ilaale jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa breakdaawuniin jarri oggu takka godhe akkanuma lafaa kaanee breakdaawuniin jedhanii ragaa qabatamaa qabatanii godhanii ragaan qabatamaan sun yeroo kennaniif amata kennaniif garii amal lama kennaniif garii immoo guutummatti irraa fudhachuun isin mala. Akkana fakkaatutti gaamma waan kana ogummaatti qabaadheetii miti akkuma fakkaatuun jechuun jira. Ati yoo kijibii siin jaan yoo kabajaa ta'e iddee fakkeenyaaf kaleessa rakkina sirra jiru himattee rakkinni sun ragaan dhiyeessite har'a yoo rakkina salleen kijiba jette sanga'atiitu beeka akkatti immigireeshinaaf waan kalee jettee fi taarra jette wal bira dabarsitu maannaan jedhu hulloonii miti namni keenya faranjii gowwaatti kijibaniif ta'a faranjiin irraa aqila namaati akkanumatti lafaa kaanii waa hunda siif hin fudhatan yeroof sirraa usan malee yoo har'a kijibdees guyyaa biraa sin lafaa kaasuun ni mala beekaatu nama keenyaan akka kijibu ni beektanii mi January first keenya wayii wallaaltawii jira mangistiin barra biyya tanaa uummanni kun yoo qabnees faayidaan qabu jechuudhaaf January first ta'e akka kijibdu osoo beekanu nama gallakkisan biyya tana keessatti waan garii dhugaa kan osoo kijibdu si beekanu si dhiisan ni jirti ammoo kijiba dhara gurguddaa yogguu himattullee ragaa dhiyeessite
gaafa dhara kalee ragaa dhiyeessite san gaafa dubbii kalee ragaa dhiyeessite san arra dubbiin san hin jirtu jette akka hin taanetti garagaltee si ciniinuun maltinatti fakkaataan tokko isa sani yoo deebitee gaa waraqaan kana beekanaa fi kana waraqaa hedduu taate riskii sirra ati fudhattu gaasan abbummaatu beekaa jechuu fedheeti warri aangoorra jiru qooma takka qofa isaan fedhan bakka ammaan tana jiru tanatti aanguma qofa fedhan aanguma qofarra jiraachuu aangorra jiraachuu immoo feetu ati hasaarii feetu ati qubni asirraa jiru ciramu fedhu mormii asirraa muramu fedhu yoo feete hasaarii ati addunyaarra hin jiraatin feetu du'iimu isaan warri aangorra jiru aangoo qofa fedhan aangoo tana isaaniif waan osoo naamana osoo jarri aangorra jiru kun aangorra hin jiraanne tokkoon isaanii oromoo tana keessa hin ta'an cheerchiif aggalan malee maannaan aangoon nama gariif maallaqa itti fayyadatan ittiin jiraatan ittiin horatan sigalee yoo dubbiin Jawaar dhugaa miti jettan maaliif amma 18 kasaarta amma tokko kasaaruun sitti ulfaata bar ummataaf zaameeqa amma tokko rakkachuun si ulfaata hangam takka jaalala qabdaa hojaan taate okay innawa sammuu teetillee ci deemtee jijjiiruu sirri jiraata bar waggaa 18 guutuu bakkuma takka teessee mataa waggaa 18 duraatiin isku harka baasii obsi eeggadhu obsaniiti gaa harka baasanii dubbatan obbaleessu akkasi haalli warri koomunitii jechuu kiyyaa kabajaa teetiif kana namni irra kaa'e tokko illee hin jiru sana akkasitti hubadhu jechuu fedheeti kijibdu sirra jira mootummaan ammoo tarkaanfii mataa isii qabdi jarri ammaa ni beeka maal akka godhuun barbaachisu tarkaanfii akkanaa jedhaniin waan akkanaa isin raayin waan akkanaa isin raayin jedhaniin tokko jarri ispoonsara kana deeffachuu danda'amu maal gochuu danda'a ati jettu wanni tokko ha jiru yoo ha jiraatu taate kana fakkaatutti eenyu sheer godhu jira amaa sheerin anaatu iskiriin waan ni godheeyye okay osoo sheer godhu baattees wayya ni maannaan akka namu wal arkuu danda'u laayini nama arkuu dandeenya akkasi mangistiin isaanii gallakkisuu fi gallakkisuu dhabni sirna mataa isaanii kan isaan qabanii hojii walittidha jechuu fedheeti nama dura na gaafatee fi takkataniin sakanduma soddomi fira deebu deemnee nuti mana murtii seeraa irratti wal morminee mana murtii wajjin dhaynu mana murtii wal geessinu halaalaas ta'uu dhiyoo irraa isa akkuma dhiyoo tana haasawaa jirrutti dhiibbaan inni ispoonsarratti illee qabaatu tokko illee hin jiru kaartuun isin hin galin warra abjuu keessa jiru warrumaa keessa hin jirre keessa lallabu waa takka immoo yoo nurraa wanni dhageessan kaa si wayyeessu jiraate yookiin wanni nurraa dhagoo feetanii fi isin gammachiifte yoo jiraatu taate nuti dubbii tana fixuu ni feena dantaa nu keessa jira gaafa jarri fedhii qabaatee nuti as beetti dubbiin dubbii dheertuudhaa miti akkuma adeeroo hadiir jeetti hadiir sa'id jeetti dubbii daqiiqaa 15tti madatanii fidan wallola nama keenyaati miti wallola nitu dhuunfatti wallollee miti tokkollee dhuunfaa wajji waliin lolle qabxii seeraarra wallolle kanaa fi kanaa jallatee diriirsaa jenneen yoo hubattan namni manguddoo nu bira turtan ni beeytan jufti isaaniitu jarrinis ni amanisiisan dubbiin dubbii hanga walirraa fudhachuutis miti yoo isin maal if keessaa qabdi jettan bakka koomunitii ta'anii achirraa akka diinaatti makka diinaatti si moggaasanii maqaan ta'anii si baasanii nama duuluu san jibbine jiraachuu feenaa miree kabajaan biyya tana keessa nutis aangoo isaanirra jiraachuudhaaf nuti xiqqaachuun feenu seera yoo kabajan isaan aangoon yeroon isaaniif hin kennitu aangoo irraa ka'uu qabanii yoo isaan aangoo irraa ka'an nuti nagaan jiran yommuu osoo aangoo irraa hin kaane isaanii mana murtii nu geesse haal duree tokko tokkorra wal taanee nagaan jiraachuu dandeenya ichi mari'achuu ni dandeenya gara fuulduraas gabaabduutti sun akkas galatoomaa isiniin jaa hedduun niin deddeereesse maatii dhiifama naa godhi keessaa bee. Asirratti galatooma xiqqisho jeetuma sila namaa dabarsine kam joor maatii moo namaan na dura jiru. Nasruun kun hedduu deddeebi'aa jira nasruu kana kan nitanoo. Maal jette? Hin dhaga'amaa?
Ida gaya maya. Okay, mati. Dubbachuu ni danda'ami maati jirta? Okay, jara keenya hundi keessanuu irra deebinee galatooma bakka jiraattanii kuma Joorjeetti waan takkaa kee dhiyoo tana Ibroo Shaxaas keessa jira. Faarsiin dhugaa osoo beekuuti joorii tukkasii kana uummata kana hararratti qaceelchee isaa akkana godhacha. Dhugaa ammoo ni beeka. Faarsiin anaanuu Ibroo Shaxaa kana sii geessee mijee anaa'uu gaafate jechuudha. Kana saniin bira humna obbo Faarsii wanni joor godhe takka hin jirtu. Akkasin nu hubadhu jechumaa fi kanumaan wanna godhuu fadeeti hayyee tartiibaan. Gammachuu dhiifama. Waalaikum salam akkam jirtu? Hoyi arrabni arraba. Tole Nasruu kana guutuu kan tooree maadii Nasruun gumee qarka baase asillee hin jiru. Yeroo harka sana bantanaan argami. Hawa jala qabsoo seen. Nasruu jirta? Nasruu. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Ida sao jirtani si harumaan deemaatuma isin caqasaa ture obboleeyyan kiyya hedduu takka galatooma. Maguddooleen teenyita biyya adda addaa kan dhufanii sirna nu hirmaatanii waan kana akkanatti ibsallee lafa nu kaanillee haa galatoomanii jazaan isaanii rabbiin jannataan isaan haa qananiisun jaa umrii dheertuu rabbi haa kennuuf ammallee jara keenya waan kana arraan tanarraan haa galee duraanis irraa nu galeetuma jira amma waan kana waanni irratti ana akka kiyyaatittiin baana jarri waliin magaalaa tana keessa jirra jarri Oromoo guutuu tuffiirraa qaba jarri waan kanaan deemu amma waan kana keessatti Oromoon beekuu qabdu abbaan waan kana laaqe warra wal kasasanii koortii wal geessanii osoo hin ta'in warruma waan kanaan deemnaa hawaasaan deemna joo waan kana laaqe akkatti laaqetti ni beeka akkuma amma juwaa. Tolfatanii tuffii waan hawaasa kanaa qabaniif. Nasruu anaatu hin dhageenye moo sagalee isaatu hin jirre? Akkamitti gubbaatu malee banaa. Akkasii obboleeyyan kiyya waanni tun arraan tana obboleessa keenyallee nama haariyaatu irraa as keessa dhufe namnummaan arraan tana as keessa dhufe kun meetar takka eenyuututu waan laaquu dura taa'ee nuti uuma dhufaafuu interneetii laafa jaabe kadhabbinte akkasitti. Obboleessa kiyya kunoo Aadam Soma kana namuutu bagara biin isin fide harka miidiyaa irraas ni dhageessa waan cufaa'uu gurra keessanii qabdan mee nuti jarana ana bira internet hin jirre moo kana siruu ni jira. Yaa ciccittu jira Nasruu ciccittu jira bilbila namni na dandeessanii yoo jira taati bilbilame. Nasruu waasaa biyyoo si bilbileen isaatii dhiiroo. Araarra deemu jira na fakkaatti malee. Bilbila naqa. Nan dhageessanii amma? Nan dhageessanii? Amma sagaleen deemnee gaa gidduun ni kutte. Akkasii jara keenya baga rabbiin isin fide ammoo garuu namuutuutu waan kana nutis obboleeyyan keenya kana akkuma dura nutis waan kana nurraa fagoo tureetuma keessa seennee argine eenyu badii qaba waanni kun cuftinuu eegga gaafa hawaasaa taate
namni gaa hawaasa ittiin beeku uummanni kun waan dhuunfaa mataa isaaniiti yoo akka hawaasaatiitti waan kan jedhu taate Oromoon guutuun mee waan kana isinis seenaa itti dabraatitti harkaan isinii jaarra garuu waan inni nan galateeffachuu barbaadu abbootiilee teenya bakka adda addaa irraa dhuftee waan kana keessanuu ibsanii dhugaa waan cufaa waaddanuu baasanii haa galatoomanii jazaan isaanii jannataan jaa obboleen kii waan inni isin jiru qabu warri mana kana gaggeessuu jirtanilleen warri kabajaan asirraa fikamtanilleen hedduu takka galatoomaa wallahi haqni bakka jiru namuutuu ni beeyna rabbi haqa baasuun jaajara keenya karaan deemu jira nama keessummaan hin deemu jira akkasitti sumaan dhageeffadhaa cufuufaa. Hedduu galatoomi Nasru. Maadi yoo mijjootan siifi yoo mijjaa siifi gammachuunis karaa kaayyoon ajandaa lamaanuu kaafee san daqiiqa 30 illee yoo kennineef karaa sayyoo nu dabarsitan malee yoo asirra garagalle isaa baana natti hin fakkaatu. Bulbula ameen namni bulbula jiru kun. Ani nu nama kana tokko. Tole nin deebi'anis angasitti. Thank you. Namichi muree hojii jiloo isaanii teknikoon dhibennaan akaawunti lama qaba gad deebi'ee. Okay. Anammas Badri deebi'a waan kan digdiifa godhuu fi I wanted to understand which said problem gara hundaayyuu dhaga'uu qabda. I don't even know waan kanan barachuu jiru mallee ani irraallee waan hin beekne fi kanaaf sirri deebi'a kan wagaafadha. Yoo anamma asirratti hubadhu problem nothing to do with responsibility haasa'uu jira problem baay'iloo sirni bulmaata yookiin bulchiinsa rakkoon jirti rakkoon sun furamuu qabaa rakkoon sun uummata hunduratti iyyuu uummati miidhamee jira waan jenna fakkaata. That's the main case. Dandoon gonna sirreessa. Yoo sun taatire rakkoon is qofaa mitire kan uummata cufaati uummati duratti hirmaatee waliin ta'anii rakkoo furachuu. Saniifuu kana godhaa jirra miidhee. Amma Sisifin I don't know this problem. Why amma ni yoo dhuunfaa kiyyatti involve ta'ee isa irra dhageenye jirra. Warra kaan isa bira deemee irra dhageenye abbaa qabir dhaabbachuu yoo wanni waan Oromoo hundaa ta'an waan abbaa tokkooti miti. Asaan dhaga'uu jirtu. Dhaga'uu jiru. Aya amma horii jira eenyutu jaarolee waan gaggeessu jiru eenyu hojja koorti deemti immoo administrative tribunal jirtu immoo mediation jirtu immoo where it is keessa ture jirta. Namallee koortiidha jirti I think xumura dhiyaattee jirti na fakkaatti keezii namay jira keenya laal namoonni hedduun dubbiin namni keenya gisee hedduu dubbii waan fadhu keessaa caqasa. Bakkitti namni keenya wajji xiqqoo wal hubachuu danda'u bakka isaanii. Wanni jiru the simple question. Akasa same community miti taaka community gisee jaa maqaa community bakka keessi namni dhaabe hin jiru. Hoogganoota community seera bulchiinsa community kabajamuu dhabeedha. First of all. Yeah, I understand. I understand. Yes. So now, Jaarroleen fixachuu fadhi isaan koorti fixachuu fadhi. Isaaniitu hin feene nu miti. Isaanitti jaarrolee laan fixachuu hin feene jecha nu wajji manguddoota nu wajji haasanii fixachuun isaan tuffachiisa. Uummanni waan isaan tuffatuuf jecha nu wajji ta'anii dhimma mana murtii kana fixachuurra maallaqa miiliyoona ta'us kafalanii barbaachisaa ta'us federaala dhaqanii afaaniin akkana jedhanii beeka literally. Aya amma baay'iloo sirni bulchiinsaa baay'olee ta'ee jira seeraan hin fidamanii akka barreer taa'uu deena auditiilleen yeroo hin godhamu waan akkana kanaan strategic plan waan isaan ittiin jiraatan. They don't care about all the waan gartee principles la non-profit organization irratti jiraatu. They don't care. They are like they're like messengers. Amma is anyway like namni kiyya kun involve taane yoo isaan dhagaan dubbanne walitti sanfiin muruu dandeenye jira is anyway. Ati nama eessa jiraatu dhiifama keetii wajji. No, I was here. I went for school for 3 years in different provinces. I just came back. But are you here? Yes, I am here now.
Hangam takka hubannoo irraa qabda waa'ee non profitiitiif kana moo dhimmi kun sitti haaraa ta'eetuma aartee jetta moo do you have some clue about legality of the things I mean around the I am the law student in corporate law. That's why I understand that. Okay. Ani gara kiyyaa rakkinan qabu dhimmichi immoo kee xiqqoo gaa kan manguddoo irraa xiqqoo garaagarummaa qaba. Kan kee kun ammaan tana warreen silaa liigalii irratti waan nu gargaartuuf kana kan jahu nama gargaaruu hin dandeessa kan jahu ammaaf dhimma akkaatuu beektu sanii mana murtii jira yoo manguddummaan seenuun barbaachise manguddoodhaa keessa jira atileen paartii sanirraa ta'uu hin dandeessa oguu takka takka ammaa lafan jiranii warri manguddoodhaa oguu takka takka nu bilbilanii nutilleen keessaa waliin haasofnee oguu takka takka jarri wanni nu fedhu harka kennuu nurraa fedha. Wanni kun waan sibboo gadu gosa loloo mani. Much as they didn't get out from their pockets, they already spent almost 70,000. Okay. So yeah, I will follow up with you guys. I will see. Now, personally, I want to see them too. Ati amma gaa student law anta law student anta ati bicha malaaka kanaatu sitti mi'aame moo rakkina kana? No. Anything for Oromo, I will just stand with the right people. Anyway, okay. Sheikh Muhammad dubbachuu fudhana guutaa Sheikh Muhammad immoo sagalee inni ittiin dhaga'aa jiru. Arif kana sakandii takka kan bim asirraa nurraa cufa bakka biraan dhaqe please. Arif yoo dubbate. Adabarro. Arif bar maakiin fudhatu bara. Arif hangana dubbatee mirqanuun dubbatu bara. Mee Arif dubbadhu meemma? Hanguma qabaaf bara kana dubbadhu jennaan malee sila itti hundiifnu bara. Bakka taanii hundiifnu tanaaf. Maadi. Waati ko bahume obboleessa keenya haama dubbate loqonni Oromoo teenya Booranaa na fakkaata maqaan isaa eenyu? Yes, Boorana galgalo. Galgalo galatoomii ani nama jaarsaa Bahaar Argettiin dhaladhee. Oromoon aadaa qabdii jaarsaa waa fixachuu ni dandeessii jarri Maadii fi Jawaarfaan hayyama sii kennuu qaban manguddoo duraan jirtu wajji wal'aatakkii nuti harka jaarsaatii wanni ummata keenyaaf gaafanne sun yoo dhumtees fedhi qabnaata jettuutu isaanirraa mul'ata. Wanni ati dhufteenis waan kalee qabnuun dhuftee osoo silaa warri looyaraa kun nama yaa'inee eebbifamee jedhanii akkasiinuu aadaan dhuftee ati baltitee banaa manguddoo sanii fi si walitti kennanii manguddoo irraa bartee jarri gara isaaniitiin hayyama sii kennuu qabaan jaan akka jaarsaatti. Maal jennaan nama toltuutti bakka dhabee hamtuutti dhaqaa beeyta. Somtee adii dhaqan malee hellettu kanuma lafaa kaanii dhaqanii si'aa yoo kan dhaqan isaanuu gaafii jala galanii hayyama gara isaaniitiin sii kennuu qaban maadii kanaan jira akkam jettan. Alfaadha nuti namnummaa waan tan akka manguddummaatti ilaala jee tokko hayyaman kan iniif hin jirtu kanuu bichittu odoo hin gaafatin ka'ee odoo isaanis hin ergin odoo nuti hin ergin jidduu tana bu'ee seenes ni jira garuu fuudhanii dhadhaa afaan dibaniiti afaan jallisanii cuquchiisan malee namni manguddoo odoo gara illachuu hiyyaamate manguddoon ilaa arra gara kana lameen jidduu deddeemu jirtu cuqqinu oofishaalii manguddoo koomanitiin qabduu miti. Waanumaan saba kana akkam badi jechaaf uummanni fadhinnaan deemu jiran yoo bakka sana fadhinnaa qabaatee wilaan banaadha dhibbaa dhibbatti bakka sana bu'ee hojjetu danda'e dhaqee dhugaa jirtu barbaachiilee. Galatoomaa anitti seenuu barbaada nam dhadhaa afaan dibanii miti otoo afaan afaan illee fudhadhu dhadhaa nam dhugarraa itti malee. Sagantaa teenyataa hin naqe. Warroota jaarolee kan dubbii kan ittiin deemu jiru wal agarsiisa seenaa ilaalee abbaa qabuun akka qabdaa'edha yoo wantichi immoo miidhafi taate gara solisuu jiru waliin itti deemne jaa. Tole. Akka dhala Oromoo tokkotti akka nama dhimmi Oromoo wanni Oromoo qabeenyi Oromoo isa laalis tokkotti mataa keetiin dhuunfaa keetiin koomijii sandeeyitee waan akkana kanaatiin dhagee miidiyaa irraas namoota irraas waan akkana kanaan dhagee wanni dhagee kun akkamii gatteessanii naa hojii haasoo dandeessanii jettee baallama qabtee isaan hojjetee siyaasoo ta'e isaan dhageessee. Yeah, you have to do that. Yeah, self-independent. I will do that. Yeah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Galatoom
bulbulaa keenya. Waalaikum salaam. Awoo gaafisii maguddoo jirtu beektaa keenya dhaggeeffachuu qabna ture. Uummata jajjabaa fi damboo afaan tanaa dubbiin beektaa za'a uummata keessa hin jiru. Aariif amma naatu admiinummaa fudhate daqiiqaa lamaan sii kennaanis taayitaan tiyya asii qajeeltee dalaydiri beektaa daqiiqaa lama qofaa meen pooltii jee gara biraatti dabru deemna. Dhaabban dhugaa deeqa takkaan dubbata deeqa lama naan jenna keessan dubbatiin deeqa lameen ni fitadha. Amma ani wanta nallee akkasii keessa quba qabaachuu baadhu rakkoon dagata amma ani na yaachisaa jirtu dhimmi Johaarii fi dhimmi gartee uummata liidaroota Okaanaa kana isaan lameen waan wal godhuuf yookaan samiituu haga qabaatana sana ilaaluu kan ta'e amma rakkoon amma na jirtu tan tajaajila taateef uummata keenya kana akkamitti gartee furmaatatti kan inni gartee nama keenya because amma namni caccabaa jiru jala kana beektaa soosaayiitiidha membaraatu caccabaa jira nama 600 fi waa hiituutu asitti caccabaa jira beektaa akka irra caalaa akka yaada kiyyaatti amma giseen achi ilaalu dubbiin ispoonsaraatis karaan taane seentee jirti hawaan fadhitoollee nama tokko irra 16,000 jechuun dubbiin karaa akka Winnipeg taate beeka achi as deebisuun ni jabaatti kun achi ilaalu ammoo waan fadhite hullee waan tana Johaarillee akka gaarii keessa qabeeku ibsallee kanne waan takka takka keenni ibsan kanneen jira because waan kun kooti jira waan mul'ata jiru beeta haa ta'u ammoo waan kana ni baraarama waan jirratti amma yaanna kiyya ni baraarama gati kabachiisanii hal duraas waan inni kun membarri 600 sababa gartee namni tokko achi didee fi tokko gartee waan inni kulli kimi hajoon yoo laalle haaqa qabne namuu ijaan harkaa jira kanarraa haasoo feesu ammoo waan kana ni baraarra yoo baraarra taate karaa kami baraarra mee waan kanarraa sidaa dubbattanii gartee idda kanatti waan ni wargootan mee kanarraa sidaa Johaar nu dubbattee baraaramuu ni ta'a yoo baraaramuu ta'e waan kana karaa kamiin uummata mootummaa kanatti achi deebi'amee irraa fuudhuu danda'ama because waan kun kutee beeka amma hallayyaa keessa jira ni jabaata mee waan kanarraa nu himaa xiqqoo. Jarana maadina kan nita deebisaan itti kanna. Tuni da'iiquma takka keessa deebise. Aarifatuuni beektaa biitii biyya seera qabdu mootummaan dhaabbata tokko fuula jara isaan dursuu sanii ilaalti yoo jarri isaan dhaabbata tokko dursu nama badaa ta'e dhaabbata sanii amananii yoo dhaabbata san keessa badiin jiraatte badii kaa tolchuu qabu warra aangoorra jiru san jaanii eeganii yoo jarri aangoorra jiru immoo fedhii ittiin qabaanne tarkaanfii fudhatan hanga jarri san jiru bakka sanitti deebi'anii uumaan tolchanii atuu siif gala dhimmi ispoonsaraatillee ni tola koominiitiillee ni guddatti yoo jarri kun akkuma ammaan tana jiran kanatti itti fufan warri immigireeshinaa jara kana cufanii beeka waan isaan dalaganiis ni beeka mangistiin biyya tanaa akka beeytu yoo nam tokko osoo hojiirra jiruu badiin itti galte bakka sanirraa rizaayin godhuudhaaf beekan Canadian tradition maal seete if there is a mistake or something that is being that happened while you're on the power the norm is for you to resign Yokasingone they are not going to be dealing with you ni beeytama Canadian Olympic keeysatti badii argamte san yogguu dhagaan mootummaanis warri waa kennuuf cuftunuu jedhu kun badii qabachuu yogguu beekan waa kennuuf ni didan jechuudha giraantii fi hunda kennuufi keenya osoo hin taane dhimma keenya osoo hin taane badii nama koominiitiidhaa tarakkine ispoonsararra fidde ispoonsararri gurguramuu namni dhufe gargaaramuu dhabuudhaatu rakkina fide mangistiin qorattee irra geesse yoo jarri kun bakka tana taa'e jara kana amata tokko amal lama duraanuu kenniteefii jirti wanni inni kennaniifii jiran ispoonsara amal lamaan dabree amata tokko dabree duraaniitu hin galchine jarri amata kana ammarraa qabuunii fi amata tokko hin jiru jechuun tarkaanfii badduudha ani akka kiyyatti osoo jarri kun Oromoo yaade aangoo raaya uudha qaban amma ispoonsarri 330 yookiin 350 baduurra jarri kun silaa baduutu irra caala Oromoodhaaf namni Oromoo ka umaan beeni ka jarri kun jiraatuudhaaf jaruma kana asirra nuu dhiisaa jee ganamaa galgala iyyu sigalee warra waan kana hin beene mangistiin jara kana isaan badii balleessanii ni beeyti akkanumatti nama kalee waa balleesse waan kalee isaan balleessan sanarraan tanan kennituuf this is a common sense
I don't need to understand all of this. Atu mani beita deebi'ee waan kana garagalee saayinsii itti ta'u yookiin mana barumsaa itti hangana barachuu hin danda'u nan barbaachise jechuudha ni beita Arif Baaneeti. Kanaafuu jaratti yoo aangoo irraa kaate ispoonsara deebisuu ni danda'ama. Ispoonsarri kabade immoo dhimma keenya wajjin walitti hidhame har'aas dhimmi keenya seera laallata. Qabxii seeraa mana murtii dhayitu akka laafaadha biyya tana mangistiilleen oguu seera isaaniif namni biraatti dhuan osoo immoo koominitii fi mangistiin wal dhibanii mangistiidha mana murtii wajjin dhaabbatanii beeku. Kanaafuu sun laafaadha keenya wanni badaanii fi jabaan nama ni gargaarra jaan asitti fidanii lafa darbuu taakka ispoonsara isaan haa ta'u isaan keessaa isa ragaaleen ni jira gara fuulduraatti baaneeti mana murtii dhiyeessu. Isaan keessaa isa haa ta'u miseensi hawaasaa akkasii jiru ispoonsara gurgurate jechuun warri immigireeshinaa yoo ragaadhaan itti dhaqqabe kanaaf badiirra kaa'annuuf fakkaatti isin sana keessaa bahuudhaaf immoo jarri aangoorra jiru irra caalaan isii aangoorraa yaa'anii fi nama haaraaf karaa gallakkisan irra wayyaa natti fakkaata maadii sagantaa biraan nu dabarsaa please. Maal jette? Filatama sagantaa tiyaanu dooraa sagantaa tiyaantu haala. Yoo na hayyamte ni maqaa sagantaalee waa waliin haasofne lama yoo ati dagatte sagantaa lamaan duraan itti dabalaa jenne tan daqiiqaa 30 kenninee fi nuti magaalaadhaa fi nama keenya illee irraa wal gurra wal buusuun nurra jiraatu. Warri koominiitiidha amma manguddoo. Manguddoo hanga amma duraatti sila nu dubbattee uumaa tatolchite tan tolchin takaraa yaatee ta isaan fidan tan dhimmi kun dhimma hawaasaa teetteetu osoo uumaa quban qabnee fi falmaa teenyaa osoo hin beekne akkanuma dhaabbadhaan hin jettee fi kana jidduu Jawaarfaan ol baanii miidiyaa irratti haasawanii koottaa nurraa itti isaanii akka walii qabaa jiran quba qabdan natti fakkaata. Nuti imma asitti isaanii wajjin wal falmuu sodaan zuum qopheessinee ummata magaalaa jiru kana cufa afeerree irratti dibeet godhuun sodaannu nuti. Mormii gaggeessuu hin sodaannu. Maaf jennaan haqa qabne jennee amanna. Isaan yogguu afeerraa godhan akkuma amma dura Nasruun isaan afeeree didanitti. Gammachuunis yoggumee isaanittu ergaa ergee hoottaa rakkina jiru kana ummataaf haa ibsinu nutiin wajji haasofnaa hoottaa jee didanitti waan ifi himatan waan ifi haasa'an waan hin qabneef jecha waan ifi dadhaban san kaanii ummata manguddoo san hoottaa agartee kanaaf kana nuu ja'a jedhanii yaamaa jiran. Manguddoon tun bifa lama sadii qabdi. Manguddoon nu dhufte san keessa namni dhugaadhaan rakkinaan na fixuu fedhu numa jira ture beekaa. Gariin ka hubatee akkatti fixan kanaas laalee nuti ejjennoon teenya wanni silaa nuti feenu adda facaatee adda fagaattee karatti hafanii jira. Fakkeenyaaf shoobaan faan gama bodaatti saafii badri faan akkatti dubbiin tun silaa inni dhumti jaallalaniiti falakanaatiif akkanaa yoo goone hoo akkanaatiif akkanaa yoo goone hoo jara kanaan gana fudhattanii yoo kana dhaabbattan hoo jedhee namni akka silaa wanni kun dhumuu qabutti nu jiddiitti haasa'e tokko isaan sadi. Isaan san dubbii dhumuu fi dideef malee waan beekan hojjetan ture isaan. Manguddoo immoo hawwiidhaan dhuftee jira. Akkuma nama keessa jiru kanatti rakkina Oromooti wanni kun rakkina nuuf fidde waan Oromoo irratti nurraa dhaabaa nama jiru. Dubbiin tun beeke mataa isiitti bu'uuraan deemte yogguu waan Oromooti balleessuuf deemte siin jaan namichi kun isumaaf hin galle jechuudha wanni nu haasawaa jirru tun. Sii galee yogguu san akka nama gaara lama duuba gartee laga lama haa walitti hin dhaanne keessa dhaabbatee haasa'uuf fakkaatti. Nutillee irree namoota akkasiitiin immoo dubbiin teenya dubbii waan Oromoo balleessuudhaan mana murtii dhayxee miti. Waa seeraatti hojii wal qabataa yogguu jenneen akkatti qalbii qabanni beektan maatiin ni beeka. Warri dubbiin tun keessa galuu fi dhabdee meeqamiif fidnanuun jee manguddoo amma dura kan maatiinis keessa jiru. Jinuu fi jara san waliif fidaa jenneeni ofiisa koominiitiitti jara wajji haasofni san. Dhugaa jirtu jara dura qabnee jarilleen amaneef wanni nu jechaa jiru tun dhugaa akka ta'e jarinis fudhatee fi achirratti immoo walta'iin teenya jara na dubbii tana arra waliif dhufne guyyaalee birootti deebinee taakkaan 2-3 jennee uummatallee dabalannee finna. Seera jijjiiruu tanaas nurraa dhaabaa jechuun maatii irra ganatti fakkaatti. Shee Abduu Maalik ragaa, Guyyoo ragaa. Dubbii nuti halkan san itti wal taane haaya afaaniin jaaniituma gaddeemanii seera jijjiiran gaafa san.
seera ogguu nuti seera nuti itti falminu tokkichaa qofa ogguu jijjiiran laa seera 7 tuqaa 3 tuqaa 3 jedhu san kan filmaanni waggaa 2 gaggeeffamuu qabaa jedhu namni marsaa 2 aangoorra taa'e jechuun waggaa 4 namni aangoorra ture koominiitiif yeroo takka aangoorra hafuura baafatu kan jedhu san manguddoo wajjin haasoineetuma guyyaa kan nama yaamanii tokkichuma san keessaa jijjiiran jechuudha akkami jijjiiran namni aangoorra ture hanga fedhetti deddeebi'ee filachuu danda'a. Sigala moo singal? Laal wanni isaan shammadan aangoo ta'uu wanni isaan akka mata dureetti itti yaadanii kaayyoo godhatanii deeman. Aangoo ta'uu wanni beektu qabxii nuti seeraan fuunee jaajii dura teessu jaajiidhaan laali jennanii 7.3 limitii aangoo irra keessuuf waan hunda kileerifaayi gootu. San fuudhanii gaafa jijjiiranii akka jarri wanni jarri deemuuf aangoo qofa shammada aangoo qofa akka taate isiisantu ibsa jechuudha. Jara santu manguddoo gaafa san keessumattummaa warra fakkeenyaaf guyyaa lamaan kana an akkatti isaan laaleen hin beeku warra silaamma manguddoo waan kana fixuu qabdu kana garii karraa dhiisan na fakkaatti waan amma yaaman kana keessatti. Eenyu malee jara tokko jira isinuu ni beektanii warra isaan dhiyootan fidan kan manguddummaa kana seene. Jara tokkummaas ka sababii manguddummaa sanitti isaan aangoo riiwoordii kennaniif badhaasa kennaniif beekta yogguu isaan wajji haasawanii dubbii gaafa kaanii kan guyyaa 70 manguddoo guyyaa 90 manguddoo kennine san warri gaafa san imaamaa nu dura kaa'ee uummata biraallee qopheessee carraa san isaanii argamsiise badhaasni isaanii maal turanii beektanii maal ta'e yaadattu ree badhaasni isaanii aangoo saditti ol baasan jechuudha. Kanaafuu manguddoorraa namni isaan affeeraa jiran nama isaan fidanii fi ispoonsara kennaniif kamma osoo nuuhuun harkine nuuhuun gaafanne aaru dhimmi dhimma Oromootiyyee isaan aaran jechuudha. Ifiifuu anaa'uu na fidanii akkamitti koomunitii mana murtii jeessan warra jedhu san warra san ragaa baasuu deeman na fakkaata. Nuti asirratti dhaamsiniin nama asirra jiru kanaaf namni hedduun nu dhaggeeffachuun oolu dhaamsiniin manguddoo saniif dabarsu asirratti. Manguddoon jarri san nutti erge hanga ammaatti hin jirtu. Nama haa dhaga'u. Aadam tokkos ni jira Aarif Aadam tokko. Akka harree qoraaniitti inni guyyaa waan asii takka haasa'ee tuuchi gargalee waan biraa akkanaa sochi. Warri biraalleen dhagaa akka gaariitti. Koominitiin nam tokkollee takkaan itti argina. Namni dhufe cuftinuu ifiif dhufnee jeennu dhufe. Manguddoo marsaa 2 marsaa 3 dhufanii. Manguddoon gaafa san nuttis dhuftee isaanittis dhufte. Yoo arra isaan yaammatanii ragaa hin jirre afaan kaanii nu rabbaate. Manguddoo osoo hin ta'in gamee isaanii ta'e warra isaan loogiidhaan hojjechuu fidanii san akkasiin nu qabaadha. Maaf dubbii tana kaaftee yoo kanaan jettan taate. Manguddoon duraan ifiif lafaa kaatee rakkina keenya laaluuf nuttis dhuftee isaanittis dhufte. Yoo kanarraan tana deebisaa kennuu qabaattu taate nuttis dhufanii jarana Johaar siifitiin keetis wanni gaafa kaan haasofne akkanaaf akkanaa mi'ee kanaaf akkana waltaanee miti jettee warri hunduraa isa raggaasifattee jararraa isa raggaasifachuu qabdu malee warra ammaa feesbuuk irratti ol ba'ee jarri kun akkana nu fide qabsoo Oromoo dalagu jira jee akkanumatti qilleensa samiirra jiruuf duulu sanii miti jechuu fedheeti akka san ta'uu qabdu jechuu fedheeti haalli amma deemaa jiru siisanii warra karaa buruuksii kana ol ba'ee waa haasa'u tokko isin cufti beekuun ooltan namni sun nama isaan fidanii galata isaanii galchuudhaaf jecha waan isaan itti kennan hin didu warri biraa kalgaarii dhufes nama isaan ilmoo fi ijoollee isaanii illee fidaniif cufa isaaniitu hin kabajaan rakkina qabu garuu haqa dubbachuu fi namni kun galata sii godhee galataan galchaafiin bakka isiitillee adda guyyaa isiitillee adda manguddoo warra koominiitiitu nama nuu fidee takkaa nuu fideettee dharan jirre jedhu kun afaan kaayee nu rabbaatu manguddoo loogii manguddoo qabriinis hin qotamneef ta'uudhaan anichi harka san akkasitti nuuf badhaan jaa xiqqoo asirratti waan isin jettan gonkuwaa laalcha kiyya hanga tokko isinillee yaadachiise dhiifama naa godha anummaan akkaan akka gartee nama dhaabbatee isinirratti haasaa oduukaan hin taane maadii fi abaadirfaan jira. San qofa osoo hin ta'in akkaataa biroo akkaataa manguddoo nama isaan silaa boroo
nun yoo duulaaf yaammatan malee tun manguddoo akka hin taane akkatti ilaalachii argan jechuun manguddoo haqaa hin taane jechuu hiyyaa miti tun simpilimatti dubbata akkasitti tabiroo takka sodaa fi mitiiti akkuma jiru lafa keenya. Namoonni amma isaan filatanii achi keessa manguddoo jaanii kan kun irra guddaan isaanii namoota haareedha. Maadii dhiifama manguddoo boru isaan filuu deeman osoo hin taane manguddoo gaafa kaan nu jidduutti haasofte jaanii haasawaa keenya kan miidiyaatiif akka deebisaa kennan san qopheessanii baana taanetti deebina dhiifama wajji. Akkasi. No san qofa osoo hin ta'in sanuma keessaa hoo manguddoo biroo ta keessa seentee jira haareedha. Mangudduma san keessa ta fuulduraatiif illee san keessa illee jirti. Mee takkaa dubbadhu bulbulaa kana gartee bulbulaa mucaa jahan gurbaa kana. Gurbaa kana wajjin anillee dhaqee dhageeffachuun fadhe takkaan dhageeffannee uummata nama tokko illee dubbisne ammoo mucaa kana wajjin dhaqee dhageeffachuun fadhe anillee mee mucaa kana wajjin waliin fida inshallah. Toleeyye walla keenyaaye. Waa jijjiira achirratti. Ani amma tana waan hin jiru tana ammaan masuulummaa mataa kiyyaatti hin jaa. Manguddoon amma dura jidduu teessee waan kana haasofne jettee fadhinnaadhaan kaatee bakka san dhuftee isaanirraayis gama keenyarraayis akka beektutti waa dhageesse cuftinuu manguddoo tuuzooti masuulummaa tiyyaan hin jaatana. Waan itti jiruun qaba. Wanni kun qabeenyi hawaasa kanaa baduurra jara keenya isin bakka tanaa waan tana dhaabaati. Waraqaa sanas kan akkasitti dubbifinnaa jaanii otoo akkasitti deddeemuu jiraniiti boodara dhaabaa isin jaanii baatii sadee san dhaabdanii baatii sadeen san jidduutti seera jijjiiramee filmaanni godhamee itti fufanii mire. Akkasi. Manguddoo saniif maal tolfatanii fidan isaan. Manguddoon san cuftinuu warra waa fudhattee jirtu. Irraa ba'uun Tole. Manguddoon san cuftinuu irraa fudhatee jirtu. Isaan fuuldurattis waan hin amma jiru tanaa miti. Galgaluma sanuu jeetiin jira. Ammallee ni jira. Manguddoon gaafasiisanis tanummaa ilaarraa as jidduu deemtu jiru manguddoo cubbuuti masuulummaa tiyyaan hin jira. Manguddoo cubbuuti manguddoo dabaati. Simpil godhuuf waan kana laaffisuudhaaf har'a odoo rakkoon ka jiraattu taate rispoonsarii dhibbi sadii fi waa badurra jara keenya isin lachuu warri walii mate bakka tanaa kaanurraa yaa waan tana namatti fidannaa. Isin achi ta'a hanga dandeessan daliidaniiti waan tana hawaasni nama birootti waa godhate qabeenyi uummataa kun akka hin banne jechuudhaatu irra ture. Silaa nama dubbii daddabullee taate haqa muruun silaa akkasi yoo isaanillee waa jechuu daddaban. Namni bakka san hin geenye nadaran hawaasaaf yaadan jeellee hin amanu. Nadaran laalaa qaban jeellee hin amanu. Dantaa mataa isaanii waan achii qabanii wanni san akka isaan duraa hin bannee fi waan sana oofaa turan. Har'a wanni san badde. Manguddoon sanas baatee waan tan eenyu balleessee jaanii gaafa isaan dubbatan gaafa san waliin gara guyyaan boru tabiroon nu darbe. Maadii takka addisii qabuuf dhimma manguddoo kana wajjin qabatee carraanaa kan ta'a. Ofaaddo. Galatoomi dhimma manguddoo kana ani yeroo hedduu beeki namni keenya magaalaa tana keessa waliin jirrus Jawaaruma gartee maqaa mataa qabataniitu ofii gosa taane mana murtii inni qofti hin dhayine. Anillee waliin hin jira jaalawwan nama afuriin achi keessa waliin jirru jechuudha. Irra hedduu gartee dhimmi ispoonsaraa wajjin wal qabatee isa maqaa dhawanii waan waliin fakkaanne yeroo takka namni keenya kun akkuma ati reefu jettu gartee gurra cufatee gartee akka waa dhaggeeffachaa jiru hubatama. Haa ta'u ammoo dhimma manguddootti hin dabra. Dhimma manguddoo waggaa hanga dabarre kana keessatti magaalaa tana keessatti manguddoon nuti wajjin taa'iin hin jirtu kiristaanaa fi islaama jidduutti. Manguddoon ni jirti jedhamtu guututti irra hedduu wajji teenyee jirraa jechuudha. Mangudduma tana keessaa mangudduma dhugaa jira jechuudha. Wallaahi nama dhugaa nama sirriitti wanti Oromootun wanni tun waan Oromooti jedhee dhugumatti garaa qulqulluudhaan waa fixuudhaaf qophii qabu jira jechuudha.
Manguddu mootana keessa ammaas hattuu jiraachuu. Kanagaa waan qabatamaa nagarre. Haa ta'u immoo dhimmi kun laala malaal filima gartee ammaan tana laal as oofan kun filimni amma rarra'ee akka keessattuu yeroo zoom kana fi eedaas bakka adda addaa irratti waa qopheessu namoonni muraasni gartee akka isaan Oromoodhaaf yaadanii nuti fi Johaaris haa ta'u namoonni gartee hojii jirru kun akka waan nama Oromoof yaadne dantaa Oromoo akka nama hin qabne akka gartee dhimmummaan kun hundinuu keessaafuu hiree Oromoo wajji wal qabate akka wanni kun nu laallattuu godhanii keessattuu gartee namni gartee nama guddaa ajaa'ibu Faarsii irraa eegalee jechuudha. Yeroo as garagalchanii gartee kubbaa tibbitibbee gamana as dhawan kana hedduu nama dhaga'ama. Haa ta'u abbaan fedhe akka fedhetti haasa'u duraanis haasawaa jiranii ammaas haasawanii that's no problem. Manguddooleen tun har'aas geenyee jirra. Manguddoon dhimma kana Orange House like gaafa oofisa Okanaan like Stony Plain irraa qabdu Orange House itti gaafa qabdu maadiyyatis ni jirta nama hedduu jira itti bullee galgala jarri ni jira garagala jechuu ganama. So kaayoo manguddoo irra hedduun isaanii eessarra dhaabbatan waraqaa fidaa teebila irra kaayaa achi booda haasofnaadha. Mee heeruma addunyaa kam keessattuu waraqaa fuutee teebila irra keessee haasofdame takka dubbii fixattee bar waliigaltee aboo haala kana waliigallee himata keenya loora keenyatti himnee himata qabnu qaabna. Himanni qabnu ammaas reedduu namaa cinaan namaa ummata kanaaf yoo maallaqa walitti qabnee maallaqa baasan kan inni dubbii tanii dhaabanii maarree dubbiin akkasii miti. Dubbii maallaqaatii fi dubbii gartee isin haasoftan tanaa miti. Dubbiin gartee maalummaa namaa laalti. Maqaballeessa magaalaa tana keessatti hawaasa irraa nama adda muruudhaaf fi wantoota adda addaa tan gaggeessitan keessattuu hawaasa waliin yaamtanii gaggeeffame. Namuu takka beeka magaalaa tana keessatti. Haa ta'u dubbiin haala kamitti dhumti hawaasni taa'ee keessattuu jechuudha. Hooggansi amma jiru kun rakkoo uumee jira. Rakkoo waan uumeef jecha hawaasni taa'ee koominitii isaa jabeeffachuu akkamitti jabeeffata hawaasaaf beekaa jechuudha. Hawaasni har'allee har tokko galee har tokko dhoo osoo hin taane bakka takkaa taa'ee akkuma isin jettan kanatti jidduu galarra dhaabbatee wanni kun waan keenya isinis waan keenya amma booda nuti hoogganata jechuutu irraa eegamu malee hawaasa gartee tufoosoo boru waliin qabamanii manguddoon taanee fi agartee boru waan akkanaa sii qabnaati waan akkanaa dubbadhu namaan jaantuun attun ammallee nu baasuuf hin teessu ammoo akka nu baasu itti yaaduutu hedduu barbaachisaa yaada joon qabaa kanumaa galatoomaatii. Waliin mun gide sadarkaa namatti gabbu'ee itti nama naalu sanattis gabbu'anii sadarkaa isaan deeman sanattis deemuun gaarii beekta. Maaliif jennaan yookaan namummaan beekne nama sodaatatti nama qixxeessanii wanni ilaan ammaa deemaa jiru abbaa galtuuf ni galtiif abbaan galle nama guddikki gurra qurteetti neetu dubbii rispoonsaraa bakkee ammarra jirtu tanarraa yoo dubbiin tun yeroo gabaabduu keessa dhumuu baatte hammaachaa deemti. Wanni isiin hammaachaa deemtu wanni takka wanni quba hin qabne jira waan evidensii jedhamu takka. Jira keenya evidensii ni jirti. Evidensii ni jirti. Resiitaa jira. Waa cufaa jira. Tun waan individuaalii ilaaltu. Amma maqaa dubbachuun hin barbaachisu. Individuaalii warra hoogganoota waan ilaaltu. Wanni tun waan hin oolamne. Yoo tun dhumu baatte ammoo balaa guddoo rispoonsara amma maqaa breakdaawunii ta'eef maarree ta'e kanaa miti. Wanni as deemu
Oromoon akka Oromootti biyya tana keessa rispoonsara akkan harkanne waan godhu deemuu jira. Yoo tun giseen hin dhufne jechuudha. Kanumaan Jawaar wanni hafe yoo jiraatte tataanii. I think gammachuu jira waan kanarratti gammachuun waa tokko daree. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Yara keenya wanti waan Oromoo hoggaa jennu hunda laallatti Oromoon biyya jirtutti wanni Oromoo waan Oromooti. Wani nama isiniin jechuu barbaadu community tana almost amata meeqa amata 25 hawaasa Oromoo keessaan turan. Communities hawaasa akka afoosha ijaaramuus wani isiniin jechuu fedhu wanni dhaabbanni tokko haa register tahee seeraan mootummaa jalatti galmaawee afooshaa xiqqoollee maan ta'ani. Yoo miidhaan keessatti argamte yoo qabeenyi xiqqaan tokko keessa badee qabeenyi sun deebuu dhabe laayisansiin irraa fuudhama. Koominitiin teessanuu kaasoytanitti immoo koominitiin teessanuu riskii keessa jirti. Nama mataan jiraatee miilaan deemaa isboosarri waan xiqqoo rarraasanii kaanii soggaa waa tolfatanitti deema bakka deebisuu danda'anii nama wahiin tuttuqame kana yoo ummata Oromootii kan yaadan taate bakka sanirraa kaasa. Warri gurra qabufirraa jara kanaan obboleeyyan hanga nuu dalaydanii silaa'uu dalagan malee balleeysanii amma immoo waa garii badiin dhufte fuuluma abbaa badii fidee kanaan karaa dabruu hin dandeenyu isin fuula haaree finnee seera haarayaan waan nurraa dabe hunda kakannee karaddeeffannaa nurraa ka'aa ja'a kaasa. Tana dhabnaan jaramma hoogganaa ka jettanii miti laayisansi koominitii sanii waan akka riskii jala jiruutti na fakkaattee akkasii galatoomaa kanumaa isin hubachiisuu fedhe. Muuxannoo ga'aa qabnaa waa hundaafuu hoggaan isin iyyuu koominitii yoo maallaqni rabbate biyya tana bakka ministeeraa fi pirezidaantii doolaara 100 jecha ari'anii beeku yoo inni bahii fi galii isaa doolaara 100 bakka itti dhabe waan xiqqoodha jedhanii namaan dhiisan akka Afrikaatii. Maalayyaa koominitii isaan fanditti godhan maalayyaa isaan koominitii miskiina keessan gargaaraa jedhanii boosarratti kennan wanni kun ifa mul'annaan isin aangoorra turtanii seera koominitii haa dhaabbata hawaasaa seerri jallatee fi maxxan kanaa miti wanni sun isin mul'allattu yoo kan ummata Oromooti yaadan taate agartee haawultii fi qubbiichi teessu sanfirraa haasaa'eef dhaqqabaa jaati nama qalbii qabuu fi ka Oromoo yaadutti hima. Namni bite gurran qabu tokkuma qabaa. Namni bitiin kan namoomni laaleessu karabbummaa beeku yoo if dhaqqabdan malee laayisansii koominitii isin amma jala jirtanii sun riskii keessa jiraan nan mul'ata galatooma. Okay, karaa biraatiin dabra waan biraa dabra gammachuu uumaan qabdu barfirraa dhiisi birraa waan qalbitti mudhatin as deebi mari'adhu. Gaafii hin dandeenyuusa? Gaafii eenyu sin dhorke. Harka baafna. Yommuu takka illee yoom baafte harka bina ol baafte ebbo ol baase si laalla. Amma sagalee wal dhageettanii miti maashaallah. Mee harka ol baase dubbii dhiisi mee harka haasee harka ol baase. Harka ol hin baafne ayyee dubbadhu. Muhtaar yoo takka niin dubbadha yaa wanta naan ergine jeetti dubbachuu danda'a. Linkii keessa jiraami ruumii keessa wanna keessa jiran se'o ruumii keessa mi jiraama. Isaaf hin dhufne. Okay, koppii gootee maa isaan ergirreeti. Isuma bira jira akkas taanaan. Anuma bira jira warra. Dole, waliif deemna ayin indireessa tagara kiyyaaf fin indireessa inshaallah sagantaa biraatti hin seena. Namni akka isa mohaan galgalaan kutee rafeensa Nasruunis kara deemuu ture tiima keenya keessaa nama hanga tokko mee Abdi Adam waan jettu qabda.
ومختار نقا درون درون رافو ديغا أبدي أدب شامدين بچة تندي صور tole dubbaddo yee kas taatu muhtaar maal jette wanni haasofnu haala ammaan tana jiru kanaa hojjettiidhaa qabamoo waan biraati. Amma jiru kanaan walitti jira.